Barreessituu kooti wal barii gaaddisee jedha. Siinan jedha. Gaaddiseen jedha. Edaa baankiin nurra yeroo sanas kaffalitti xumuri. Ta'us qarshii kuma 200 natti argamaa jira bar. Maaltu godhanee qarshii kan nurra jiru meeqa? Amma yeroo darbee roobiin qarshii wayinaa kennee irraa kaffalee dhabeessa. Soqammoo yoo baay'ate kuma 30 yookaan kuma 40 qofa duratti. Kanaafuu baay'ee gaariidha. Saafee kaffalitti kaartaa keenya fuudhi. Kuma 50 immoo adaadoodhaaf naa kenni. Ta'us hedduu turraafa bar. Kanaaf immoo siifi waan barbaaddeetti naajiraadha kenna. Akkuma sitti hime kan adaadoof naa kenni. Nan bilbilaaf galgalan dhufti. Hello siif. Gaddo. Wantan argituun sitti hime nanamantuun siin jedhe. Maal inni? Itti gaafatamtuun koo bilisee hiriyaa kufaana wal si barsiisa jettee eenyu faana tushee wal la barsiistee gaarii sitti fakkaata siinaan faana. Siinaan kam? Daadaamol handhuura magaalaa Adaamaarratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaamol. Galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii. Reestooraantii, hoteelaa fi kaaffee, mana daabboo ammayyaa, tajaajila baankii. Buutikoota. Mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa. Manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii, elektirooniksii fi steeshinarii, koompiyuutaraa fi aksesarii, moobaayilotaa fi suphaa. Golawwan miidhaginaa. Golgaa fi minxaafii, kosmootiksii, sa'aatii fi xiyyoo ijaa. Daadaamol yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddusti Mangashaa Daadaamol. Hundi keenya abjuu jireenyaa milkeessuu feenu qabna. Garuu gufuuwwan garaagaraa akka nuti abjuu keenya milkeessineef danqaa nuti ta'etu jira. Hanqina jiru fageenya haala hojii mijachuu dhabuun ni mul'ata. Barnootaan of jijjiirree bakka yaadnu akka hin geenyeef wantooti nu taasisan hedduu. Yoo milaata anoo digirii koo lammaffaa hojjedhee abjuu koo kanan dhugoomsu. Hingaddina fedhii keessan hubatee rakkoo keessan baree kolleejjiin teeknooloojii Ameerikaa furmaata isinii fidee dhufeera. Digirii lammaffaa biizines administreeshinii liidarshiip piroojeekti maanaajimentiidhaan bakka jiraattanitti karaa onlaayinii barachuu akka dandeessan yoo isiniif beeksifnu gammachuu guddaadhaan. Bilbila harka keessaniif koompiyuutarii keessan fayyadamuun bakka jiraattan teessanii gatii madaalawaan ni argattu. Kanaafis beekamtii arganneerra. Finfinnee 4 kiiloo irraan gadee hoteela tuuristii yookaan weebsaayitii keenyaan galmaa'uu dandeessu. Kolleejjii Teeknooloojii Ameerikaa. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaadnee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Onlaayik Farniichar Finfinnee jirra shaggar Onlaayik Farniichar meeshaalee biiroo fi manaa bu'aawwan teeknooloojii jabanaa. Onlaayik Farniichar irraa manaaf bitannaan gammaddanii jiraachuu, biirootti galfannaan gammaddanii hojjechuu, hojii keessan milkeeffachuudha. Onlaayik Farniichar sadarkaa isaaniif qulqullina, umrii isaaniif jabina, argaa ijaaf miidhagina. Yoo barbaaddan Onlaayik Farniichar filattu. Akkuma maqaa isaa isinis ni jaallattu.
Finfinneetti CMC University Civil Service fuuldura Gurdshola gamoo Itiyoo Seeraamikirra Piyaasa Haroon Tower Boolee Bulbulaa marfata awutoobisii lakkoofsa 93 gamoo Qiddus Buzaayyoo jamoo warshaa Mastaawotii fuullee gamoo Asaayyoorra jirra. Meeshaalee feetan hunda gatii madaalawaan isinitti gurgurra. Yeroo dhiyoottis magaalota naannoleetti babal'achuuf qophoofneerra. Maamilummaa keenya cimsuuf immoo meeshaalee hundarratti persantii 20 hir'isneerra. Online Furniture. Eeyyeen adaatu. Siinaaniif biliseen adda ba'uu qabu. Walfaana ta'uu hin danda'an. Kennu. Tasgabbaa'e. Hin jarjarin mee waa hundaatti. Siin heeruma dhowwuu hin dandeenye bar. Atis immoo dhowwuun hin dandeessu mirga isaati. Adaadoon kan jettu dhugaa isheeti. Mi'a sa'aasin ani buna sinii danfisa Adaadoo. Siinaaniif biliseen akkamiyyuu ta'anii adda ba'uu qabu. Kun dirqama Adaadoo. Siinaanii yoo fuudhuu barbaadis dubartii biraa fuudhu malee biliseen fuudhu. Kennu mee tasgabbaa'in siin jedhama. Maaf waan siin jedhu nageessu ati. Adaadoo maalin tasgabbaa Siinaaniin dhabaan jira bar. Siinaan eessayyuun dhaquun siin jechaa jira bar. Ila yoomiyyuu taanaan eessa naannoftee yoo dhufte Siinaan kanuma keeti. Adaadoo firaa ulfaana ciisee bar kana yaadu Siinaaniin waa'ee Siinaan yeroo yaadu moo onneen koo na dhaata. Akkana yaaduun qabdu. Akkana yaaduun qabdu. Akkatti yaadda taanaan ati jabduun turre. Maalin akkana fincaan gaalaadha dudduubatti si deemsisu? Maal jechuudha? Na dhagaye. Sitti nama na dhagaye. Waan angayoonaatti ifaajaa turte hundumtiyyuu bakka kana ga'ee akka nuuf kan fashaloofne. Dhumeera bar. Maaltu nu hafe? Waan jette hundumaa fudhachaa jirta, xumurachaa jirta. Amma waa'ee Siinaan dhiisiiti wanna firaa ol yaaduu qabda. Eessaa dhufne as geenya. Har'ammoo as geessee dubbii gara dudduubaatti deebistee naallee yaaddoon taane keessa nan galshin jabaadhu. Ani immoo si dudduuban jira. Siinaan yoomiyyuu taanaan eessattuu hin dhabduun. Dhugaan siin jedha. Amma yaada kee akka jirutti gurbaa sanarra gochuu qabda. Kun ogaa dhumarratti guyyaan ati mana yaadatti baatu ga'e. Eeyyeen isaan maammaatiif baay'een si galateeffadha. Ana galateeffachuun sirraanii qabu. Ati naaf obboleessa kootiin oole. Siif lubbuu koolleen qusadha. Nan beeka roobsa. Ta'us immoo anaaf jettee jaalala kee balaarra buustee jirtu. Inni dhugaadha. Firaa'ol. Siifaniin kara kamiinuu dhabuun barbaadu maaluma. Saniifanii waan hundaa daftee akka xumurtuuf kanan barbaade. Eessattan beekaa? Roobsa, no. Injiru. Mucayyoo nama baate kan maaliiti? Hojjetu har'a gurgurtaa irratti qacaramte. Bakka ta'etti waan beeku natti fakkaata. Dhugaa moo? Eessatti? Hamma naa dhufeera. Mudannoo baay'ee ajaa'ibaati. Maqaan abbaa ishee Faayisaadha? Eessatti beektu?
obboleettii ishee Siifan jechuun yeroo darbe hiriyaa qabadhi siin jedhe sana. Bilbila ishee irratti suuraa ishee yeroo baay'ee argee jira. Qaamaan wal bartanii beektu? Qaamaan waliin barre Siifan waliinis kan wal barre dhiyoo waan ta'eef waliin barre. Roobsa. Waayyus rakkisee beeku. Amma garuu ormaa tokko akka tunaaf turtu barbaada. Ormaa maali? Firoo ani siif lubbuu kiyya yoo ta'e siin kenna. Harmee godhu warraa kana misisiidha. No, Roobsa. Olmaan harmee keetiif oole akka tinaaf deebistuuf osoo hin taane olmaa obbolummaa olmaa hooyyummaa akka tinaaf turtu barbaada. Homaa rakkoon qabu. Harmeen koo aduutu waan barbaade siin godha. Tole. Haala kamiiniyyuu meelaalaan akkatti Siifanii hojjechoota akka isheen hin barre. Siifanis meelaalaa wajjin hojjechuu kee baruu hin qabdu. Xiqqoos haa ta'u sababa barbaadiitii Siifan meelaalaa wajjin akka ishee wal simbarsiisne godhe. Kun akkamti ta'a Firoo? Ani Siifaniin baay'een jaalladha. Haadha warraa koo akka taatutti yaada. Akkamitti obboleettii isheen bariin yeroo dheeraa turuu danda'a Firoo? Roobsan, xinnoo ishee salphaa akka hin taane beeka. Garuu yeroo gabaabaa keessatti wanti hunduma akka hin sirreesse. Kuni baay'ee ulfaataadha. Mee maali sababni isaa? Maaloo Roobsan, gaaffii nama siif deebisuu hin dandeenye nan gaafatin. Yemmuu yeroo isaa ga'u hunduma isaa barta. Na amani, sis ta'e Siifanii wanta miidhu. Ati haa jechuun anaaf obboleessa. Iccitiin si dhoksu tokko iyyuu hin qabu. Iccitiin kun humna gidduudhaa ba'uu hin qabu. Waadaa nafse. Tole Firaa'ol. Amma ammaan si jaalladhu hin beekta. Iccitiidhaan si qaba rakkoon qabu. Waan hundaa ifaan natti himtee waan si gargaaru qabaadhee osoon si gargaare baay'ee natti tola. Hedduu galatoon akkuma siin jedhe iccitiidhaan naaf qabe. Wanti kun anaaf si gidduudhaa ba'uu hin qabu. Tole haa ta'u, homaa rakkoon qabu. Dhugaa keetti iccitiif waadaa keenyas amma jedhameen ol eegdee jirti. Inni dirqama gootiif jiru. Garuu amma waa'ee Siifaniif waa'ee meelaalaa kan kanaan dura natti himte dabalata kanatti himtuun barbaada. Wanti haarofti homtuu hin jiru. Akkuma kanaan dura siin jedhedha. Akkan jaalladhu nutti hime. Isheenis immoo akkana jaallattu nutti himteetti. Kanuma. Firoo. Dhugaa baay'ee gammadeera. Baay'ee gammadeera hiriyaa koo. Waa'een keef waa'een meelaalaa sadarkaa kana ga'a jedhee yaada. Sin galateeffadha Roobsa. Gammachuun koo gammachuu kee ta'uu sirrii ta'aa eega. Kanaaf amma yeroon isaa waan geessitti fakkaatu. Beeyyan amma yeroo isaati. Mee natti himi. Hiriyaa garaa keetii iccitii kee dhokfachuu maaliif barbaadde? Meelaalaa akkam beeku Siifaniin akkan dhusku maaliif barbaadde? Maal sitti fakkaate Roobsa? Ni yaadataa barataa taanee yommuu yuunivarsiitii ture sana. Abbaan nama maqaan isaa Faayisaa jedhamuuf qarshii liqeessee ture siin jedhee ture. Abbaan kun yommuu qarshii kana isa gaafatu battaluma sanatti liqeessee ture. Dhimma sanatti illee baay'ee aartee akka turtanii yaadadha. Eeyyan. Namni sun illee ijoollee lama qabaa siin jedhee ture. Natti fakkaata yeroon isaa waan baay'ee tureef garuu irraanfadheera. Kanaafuu ijoolleen sun meelaalaadhaaf Siifanii. Sababa abbaa kootiitiin abbaan isaanii du'e. Maal? Maaliif natti himneeti?
Maali mudannoon akkana? Miilaalaan waan barteessitti fakkaata? Waan si barteessitti fakkaata? Miilaalaan waan beektu natti hin fakkaatu. Garuu immoo guutummaan guutuutti hin beektu jechuu hin danda'u. Daa'ima taatee abbaan koo waan tokko ta'ee jennaan yoo naan isin dhiise ani miilaalaa miti jechuu ishee yoom yoo dharaama. Ati garuu maaliif ifaannaa sana? Maaliif firaa? Maal seeti? Yommuu isheen waajjira keenya qacarriif dhufte miindaa fi sadarkaa ishee irraa gadi buutee qacaramuu nuuf dhuftuun akka shakku ta'e. Ati garuu akkamitti barte waan kana? Akkuma siin jedhe qacarriif gara waajjira keenya yommuu dhuftu maqaa ishee hanga akaakayyuu isheetti dokumentii ishee irraa arge. Maal kun wanta isaati moo? Namni akkamitti maqaan akaakayyuutti tokko ta'a? Hello? Miilaalaa Feesaati? Dhaabbatee fi PLC Raasii bilbila. Dokumentii kee ilaaleen jira. Kamisa ganama sa'aatii sadiitti interviiwudhaaf akka dhuftu. Tole, homaa miti. Hello, from Sanagaadha. Kamisa sa'aatii sadiitti dhimma ariifachiisaa waan si barbaaduuf gara biiroo akka dhuftu. Tole, tole. Hello, from Sanagaadha. Kamisa sa'aatii sadiitti dhimma ariifachiisaa waan si barbaaduuf gara biiroo akka dhuftu. Tole, tole. Yeroo sana tasaa ta'u jettee yookiin ana miidhuu dhufuu ishee adda baafachuun irra ture. Bravo. Ati garuu maaliif natti himu? Maal sitti fakkaate? Ati siifanii wajjin jaalala cimaa keessa turte. Ani immoo dhimma kana sitti meessi jeequun barbaanne. Sana irratti immoo Miilaalaan dhimma kana yoo barte karoora ishee jijjiirtee deemuu sodaadhe. Kanaaf wanta isa ta'e immoo gadoo si ba'uuf waan dhufte sitti fakkaata. Dur hin beekun ture. Amma garuu wanta isa ta'e natti fakkaata. Eenyummaa koo yoo barte akka isheen hin jibbine baay'een sodaadha. Ati garuu Miilaala dhugumaan jaallattudha. Eeyyee, isheenis akkana jaallatu sirriitti hin beeka. Tole, tole haa ta'u fira. Garuu waan hundaa ifaa fi ifatti odeessu ta'a. Tole, garuu yeroo xiqqoo naaf kenna. Haa ta'u. Wanta hundumaan hin sirreessa. Atis immoo kanumaan itti fufi. Tole haa ta'u. Tole haa ta'u fira. Garuu wanna hundaa dafii sirreessi. Siifan obboleettii ishee faana wal baruu dhabuu kootiif baay'ee gammadduu miti. Nan yaadadha. Siifaniif Miilaalaatti dhugaa jiroomii barbaaddee waan ta'u mabisan. Eeyyeen yeroo sana.
Hello. Hello. Akkam jirta Roobsa? Nagaa keeti? Eessarta? Manan jira. Amma meelaalaa geggeessee deebi'ee mana ta'a. Akkasii. Ani amma wanta dhageensi bilbilaa jira siifan waggaa bilbilaan odeessitu dhagee meeloon hiriyaa biraa akka qabdu. Maal? Eeyyee nama Siinaan jedhamu riyyummaadhaan waggaa furii olii akka turan gaafatu dhagee. Bara waggaa tokko dura gargar baanii jiran aan jettee jirti. Maalumaafuu qulqulleeffadhu osoo addaan baanii dhufte siifuun natti himtu turte. Okay. Amma xiyyeeffannaadhaan hordofuun qaba. Anillee torbee makanan dhugaasaa meelaalaaf siifanitti hima jedhee yaadeen ture. Hundaafuu xiqqoo turu. Tole haa ta'u fira. Mee maalumaafuu of eeggadhati. Tole jedhe nagaan wali. Nagaan haa ta'e. Masoodii jechuudha. Ani amma hiriyaa meelaalaa qorattee bira keessa osoo hin jiru ati numaayyuu daftee fuudhuuf murteessite. Maal godhu Roobsan? Wanti hundumtuu bitaan itti gale. Meelaalaa baay'een jaalladha. Garuu moo namiitii shakkiin jedhamu caalaatti bitaan itti gale. Kanaaf maal jettee kan yaadde daftee ariitiidhaan fuudhudha? Eeyyee. Kun egaa guyyaanis guyyaa dhalaa anis siifan obboleetti kofaan ol bari gaafa isheen jettu soba koof sababa guuruutti man jira. Naaf gala Roobsan amma ulfaataa akka inni ta'e. Yommus meelaalaa wajjin yommuu ol fuudhuuf turre sana dhugaa jiru itti muufan ture. Garuu moo gidduutti wanti biraan uumame. Siinaan akka hiriyaa akka qabate sitti himta jechuudha. Siinaan maaloo naannan dhiphisinatti dhugaa baruu barbaadde shumarraan bartu. Dubbiin balleessanatti fakkaateera. Maal inni siif eenyu kan bilbilee eenyu Siinaan? Siinaan hiriyaa obboleettii koodha amma garuu adda bahanii jiru. Maaliif adda bahan? Isheen hiriyaa biraa qabattee jirti immoo isaa manii fudhachuun barbaadu. Isheen gaafa hiriyaa qabattee isatti hin himne moo maaliif? Lakki ifaan ifatti itti himne garuu yeroo sana Siinaan sodaatte amma garuu kunoo dhugaan immoo ba'umsaa loonaa yeroo isaa eeggatee ba'e. Kanaafuu maal godhi isin jedhare? Hiriyaan shaaraan eenyudha? Maalummaa isaa baruu barbaada beektaan? Ani maalitti hin beekan ta'us immoo akkamitti nutti himu baay'ee ulfaataadha bara. Siifuu ko? Akkas taanaan obboleetti keetti himi. Waan jiru ifaan haasa'uu qabdi. Ati maaliif gidduutti dhiphatta? Isheen garuu baay'ee salphistee ilaaltee turte beektaa akkanaatti fakkaata. Siifuu ati akka dhiphattu hin barbaadu. Anis yeroo sana siifaan osoo odeessituu dhaga'ee sitti himnaan waan naan jette sana yaadattaami. Kiyyoo akkamii keessa seenne garuu ture? Waa'ee meelaalaa adda baafatte? Maal si fakkaate Roobsan? Ani meelaalaa baay'een jaalladha. Garuu ammas shakkiin qaba. Tarii yoo na miidhuudhaaf ta'e. Tolee waa'ee hiriyaa ishee Siinaan jedhamu sana maalirra geesse? Waa'ee maqaan hiriyaa ishee Siinaan akka jedhamuuf waggaa tokko dura akka gargar ba'an natti himtee jirti. Shakkii tokko malee waan sitti himu firu. Hiriyaa akka qabduu fi eega si waliin ol barteen booda akka dhiiste sitti himuun barbaada. Dhugaa moo? Eeyyee. Torbee darbe siifanii bilbileen ture. Amma gargar ba'anii jirure? Gargar ba'an jiru. Meelaalatu hin barbaadu jedhe. Sababni isaa immoo si'i. Firo. Ariitiidhaan osoo ol fuudhuu baattanii baay'ee natti tola. Kanaaf ati maal yaadda? Ifaan itti himi. Maal rakkoo qaba? No. Akkas hin godhu. Tarii kaayyoo biraa qabdi yoo ta'e maaliin nan beeka. Kanaaf akka nama beeknee itti fufuu danda'uudhaan qaba. Hani yoo aga yoomitti kan siifaniin sobaa itti fufu.
Nan beeka roobsan. Sis rakkoo xaxaa kanis baasuudhaaf yeroo xiqqoo qofa naaf kenni. Ado. Kuno sababa sanaan osoo itti namii naftee hagammaatti soba keenyaan itti fufnee jirra. Sana boodas itti himuuf jennee wanta uume hin irraanfatte. Maal turan yeroo sun? Guyyaa siinaniin arge jettee naa bilbilte sana. Yaadadha. Sinan. Roobsan akkam? Akkam? Galata waaqayyoo. Eessa jirtan? Miiroo wajjin bashannanaa jira. Amma na dhaggeeffadhu yeroo bal'aan qabu. Siifan faana osoo jirru hiriyaa meelaalaa duraanii sun siifan hin dubbisuu dhufe. Jarri kun ammayyuu adda hin baane jechuudha? Anuun beeku garuu siifan dubbisaa ni jirti. Yeroo ilaalu garuu baay'ee haaree gaddee jira. Suuraa kaasiin. Suuraa kaasuun hin ta'u. Yoo na argina shakka. Garuu maaliif cidha kana xiqqoon tursiistan firaa? Akkan dhugaan na jaallateef nan jaallanne kanan baruu danda'u erga naaf ishee wal fuune booddeedha. Erga wal fuutanii booda kan dhugaan isaa bahu? Dhugaa isaa baruudhaaf kanan ariifachiisu qabu yoo amma. Tole. Roobsan. Maaloo sababa ta'e uumitii obboleetti ishee jiru waliin barii ture. Siifaan kana booddee sababa kamuun dhiyeessan nama muntu bara. Roobsan. Maaloo. Amma naaf ishee wal fuunutti anaaf si gidduutti iccitii godhii tursi. Roobsan. Maaloo. Amma naaf ishee wal fuunutti anaaf si gidduutti iccitii godhii tursi. Nayyaadha maalumaan fuudhef. Tole yeroo dhuftoo dhiyeessan. Jedhe. Kumayo, montan. Nagaa macchiato. Thank you. Ati nagaadha garuu? Yaa nagaa homaa hin ta'a. Kunoo gaa erga wal fuutanii akka salphaatti ji'a 5 darbaa jirti. Sirrii jette. Garuu kan na dhibu meelaalaa wajjin amma maata osoo sin wal barsiisiin turuu isheeti. Baay'ee malee. Al takka takkaa firu. Soba koof sababan dhiyeessu baay'ee na salphisa. Homaa miti. Amma wanti hundumtuyyuu sirrata. Tole. Akkam garuu meelaalaa yeroo kana gidduutti akkamitti ilaalta? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een ofitti saalfadhe. Ishee shakkuu kootiin. Sammuun koo hammam na ceephaaseeti. Kanaaf meelaalaan akka yaadde osoo hin ta'in akka ishee waan beekanitti fudhatte. Eeyyeen meelaalaa waan beektu tokkoyyuu hin qabdu. Jalqabaa kaaseen sochii ishee tokko tokkoon hordofaa ture. Dogoggora tokkoyyuu irratti hin argine. Dhugaatti waa'ee koo yommuu bartu na jibbitii laataa shakkii jedhutu keessa guutee jira.
garuu waan itti beekuu qabdu. Meelaalaan hiriyaa ishee duraanii kan dhiiste erga si waliin wal barteen booda akka ta'e garuu si sobdee jirti. Ta'uu danda'a. Sababni isaas immoo waan baay'ee na jaallattuuf akka nan dhabne sodaatee ta'a. Hin ta'a. Mee amma maal yaaddira? Egaa boru meelaalaan sa'a hojii booddee siifanii fiddee akka isheen dhuftu waan godhu. Sana booddee immoo atis dhuftee waan jirutti himna. Firaa'ol, dhugaa dubbachuuf ani baay'ee sodaadheera. Siifan maal naan jetti laata? Yookiin immoo an dursee waan jiru itti himeen sana booddee dhufuu dandeessa. Akkas bayyanatti fakkaata. Ani danda'ee ija siifan laata. Abshir. Kana booddee firii taana. Akkati beeka. Sa'aatiin kee baay'ee bareeddi. Oo. Sagantaa arginu beeku haaraa fakkaata. Siifantu kennaa naaf kenna. Oo, gaama. Filannoo sirriitti beekti. By the way, sin gaafadha osoo hin jedhu irraanfadha. Meelaalaan dhaabbata akkamii fiddeetti koomishinii 200 ishee argatte. Koomishinii maali? Anuun beeku siifantu akkas naan jedhu. Maali maal taate? Maali boossa? Homaan taane. Maali boossa? Ani maal akkamitti homaan taane jetta? Tuubaa jirtu sababa malee boossa? Waa'ee siifantu na yaaddessaa jiru. Maa inni siifa maal taate? Bakka hojjettu sanatti qabduu maallaqaa akka isheen taate beektamu. Eeyyeen kanaaf maaltu maal ta'eere? Kaasnaan furtuutu irraanfattee birii 200 jalaa fudhatan. Maal? Yoom jalaa badde? Kaleessa. Maaliif natti hin himne reeti? Si cinquun barbaanne egaa. Maal jechuudha? Qarshii ishee kanaaf itti gaafa kana boossu. Anatti maal natti dhaga'ama? Hin boo'e waan hundumaaf iyyuu. Kana amanuu hin danda'u. Kan si dhibu meelaalaan barsiifan jedha maallaqni bade jettee akka isheen harkaa fuute beektaa? Sanuu immoo akka ati kenniteef itti hin himu kan isheen naan jetteef akka hin gaafanneen sodaatteeti. Meelaalaan sirriitti na sobdee jirti. Maal? Kunoo laa seenuu sii fiddettee. Moneetu sii miicce. Moneet. Siinaan. Tole manaa uummadhu. Tole. Waan hundumaafuu daddafiifadhu. Ciree bakkeedhaa nyaanna. Hojiin isuma nuti barfachaa jira. Siinaan. An uffata keetti bu'uu barbaadeemti. Garuu umurii kanaan yeroo isaan uffata kee miiccan argeen gargaara rakkoo maalii qaba? Fakkeessitu.